Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Buufanni xiyyaara Waaqoo guutuu ijaaramuun agarsiiftuu mallattoo gootummaatii jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Ijaaramuun terminaala buufata xiyyaara Waaqoo guutuu bu'aa qabsaa'ota Baaleetii jedhan jiraattonni magaalaa Roobee. Muhammad Nageessoo dabalata qaba. Jiraattotni magaalaa Roobee fi godina Baalee ijaaramuun terminaala buufata xiyyaara Waaqoo guutuu seenaa qabsoo keenyaa nu yaadachiisa. Faayidaa guddaa nuuf qabaa dubbatan. Baalee seenaa kanaan yaadatame seenaa beekaa isaatiin yaadatame hayyuu isaatiin yaadatame qabsaa'aa isaatiin yaadatame bifa kanaan mootummaan eerpoortii kana fakkaatu Baaleetti dhiheessu Baaleef gammachuu guddaa akka ta'uu fi seenaa guddaa akka ta'u. Waaqa fa'allee Haaji Alamii Saaddoo fa'allee ilmaan bunee daraaraallee dhiirti duraanii sun waan qabrii ol nu laaltu nutti fakkaata. Gammachuu akkanaa gammadee Baalee takka akkanatti hin gammanne. Namoonni yaadatu keessattuu uummata Baalee namni tokko kan nu yaadatin gammachuun natti dhagahame. Qabsoon qonnaan bultootni Baalee taasisaa turan ilmaan isaatiin dhugoomaa jira kan himan immoo bulchaa godina Baalee obbo Abdulakiim Aliyyiiti. Uummanni Baalee qabsoo sirna gabrummaa falmaa fi ijaarsa biyyaa keessatti illee gahee leencaa baachaa kan ture. Ijoolleen jeneraal Waaqoo guutuu gabrummaa iddaan buqqifna yoo dadhabne ilmaan itti guddifna jedhee dhaadate sun sirna gabrummaa ukkaamsaa sanfuun qolchanii hundee buqqisuudhaan hamtuu fi hawwii mul'ata jeneraal Waaqoo ilmaan itti guddifna jedhan san dhugoomsanii misooma kana fakkaatu awwaala sirnicha gabrummaa san irratti hojjechuudhaan maqaa abbaa isaaniitiin moggaasanii eebbisiisuun wanni nama gammachiisu tokkollee hin jiru. Hojii geggeessaan olaanaan garee daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw terminaalli buufata xiyyaara jeneraal Waaqoo guutuu eebbifame kun tajaajiloota buufatni xiyyaaraa ammayyaa tokko qabaatu kan qabu ta'uu ibsanii ijaaramuun buufatichaa sochii daldalaa turizimii fi hawaasummaa kan cimsu ta'uu dubbatan. ይህ አዲስ የመንገደኞች ማስተናገጃ ህንፃ Gamoon keessummeessa imaltootaa kun tajaajila buufatni xiyyaaraa ammayyaa qabaatu qabu hunda kan qabudha. ንግድ እና ቱሪዝም እንዲስፋፋ የሚደረገውን ጥረት ያቀላጥፋል። Sirna eebba terminaal buufatichaa irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haasawaa taasisaniin eebbifamuun terminaal buufata xiyyaara jeneraal Waaqoo guutuu mallattoo qabsoo fi fageessanii yaaduu uummata keenyaa agarsiisaa jedhan. Buufanni xiyyaara Waaqoo guutuu maqaa gooticha keenya Waaqoo guutuutiin jeneraal Waaqoo guutuutiin kan moggaafamedha. Kuni hojichi xumuramuu isaa qofa hin taane maqaan itti kennan maqaa abbaa keenyaa maqaa goota keenyaa maqaa mallattoo qabsoo uummata keenyaa mallattoo xiiqii mallattoo gootummaa mallattoo fageessanii yaaduu tarsiimoodhaan yaaduu nama ta'e goota keenyaan jeneraal Waaqoo guutuutiin akka moggaafame jeneraal Waaqoo guutuutiin akka moggaafamu kan godhan muummee ministeerri keenya Dr. Abiy Ahmed yeroo as Baalee dhufanitti ijaarsa isaa ilaalanii xumura erga argate booda buufanni xiyyaaraa kun Waaqoo guutuu jedhamee waamamuu qaba jedhanii isaantu moggaasee carraa kanaan muummee ministeera keenya Sabboonummaa keenya hojii qabatamaan agarsiisuu qabna carraa argametti fayyadamuu barbaachisaas dubbatan. Sabboonummaa keenya hojii qabatamaadhaan ibsinee jettidhaan oduun ta'an ulula adda addaatiif oduun ta'an xiyyeeffannee of misoomsu of jijjiiru barnootaan ijoollee keenya ijaaru sirna cimaa hanga gandaatti lafa qabsiisu aadaa fi duudhaa keenya dagaagsu buufanni xiyyaaraa kun haala ammayyaa ta'een hojii eegalee jira. Baalee iddoo turizimii guddaa taatedha.
gaarreen Baalee UNESCOtti galmaa'ee jira. Turistii baay'eetu dhufa. Holqi Soofumar deebi'ee misoomaatti kan jiru. Dirree Sheekanaa Huseen iddoo eebbaa iddoo kadhannaa guddaan itti gaggeeffamu iddoo seena qabeessa ta'edha. Kun hundi walitti qindeessinee qonna keenya jabeessinee yoo hojjenne magaalaan Roobee kun naannoon kun iddoo turistiin halkanii guyyaatti socho'u dinagdeen bal'aan itti deemu ta'a jecha. Kanaafuu jabaannee carraa kana kunuunsuudhaan akka jabaannee hojjennu asumaan waamicha koo dabarsuun barbaada. Terminaalli buufata xiyyaaraa eebbifame kun birrii biiliyoona 1.1 kan ijaarame yeroo ta'u yeroo tokkotti imaltoota 120 kan keessummeessu ta'uu OBN odeeffateera. Oromiyaa Broadcasting Network Studio Kraa daqiiqaa 30 irraa ka'ee har'ee babbaa chaanaalii 5 ta'eeraa jedhan Daayirektarri olaanaa OBN gaazexeessaa Fissaa Balaayine. OBN chaanaalii 5ffaa Cyber Media jedhamu bakka hooggantoonni olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa Federaalaa hooggansii fi gaazexeessitoonni OBN fi keessummoonni biroo argamanitti magaalaa Bishooftuutti eebbiseera. Dagaagaa Saamu'eel hordofe. Miidiyaa aarsaa saba bal'aa Oromoon hundaa'ee maqaa saba bal'aas beeksisee OBN egeree isaafis addunyaa irratti dorgomaa jira. Wayitaammaa chaanaloota 4 qabu irrattis OBN Cyber Media eebbisee chaanaalii 5ffaan gahateera. Kun hundis odeeffannoo wayitaawaa dhugaan dabalame uummata biraan gahuu fi Daayirektarri olaanaa itti aanaa fi hoogganaan muummee OBN Cyber Media gaazexeessaa Efreem Tafarraa chaanaaliin OBN Cyber Media erga hundaa'ee baatiiwwan 6 keessatti maamiltoota horateeraa jedhe. Akka muummeetti erga hundaa'ee reefuu ji'a 6dhaan inni guuteeru maamiltoota yookaan immoo hordoftoota hedduullee horachuu danda'eera. Miiliyoona walakkaadhaan inni horate ji'a 6 kana keessatti qofa. Kana immoo caalaatti cimsinee caalaatti isinitti siiqnee hordoftoonni kun waan isaan barbaadaniin isin bira dhufuu barbaadu. Miidiyaaleen hawaasaa maqaa OBN'n fakkeessanii hawaasa burjaajessan immoo chaanalichi websaayitii fi moobaayil aappii qabuun hojii eegaleera. Ammaan booda maqaa OBN jabeessine eegnaa jedhe gaazexeessaa Efreem. OBN miidiyaa qabsoon hundeeffamee cichoominaan hojjetee guddina hawaasaa fi biyyaaf xurree milkoomnaa qabateedha kan jedhe ammoo Daayirektara olaanaa OBN gaazexeessaa Fissaa Balaayineeti. Televezyiinii fi raadiyoodhaan gaafa qabsoo fi gaafa xiiqii sagalee ta'uun uummata wajjin qabsaa'eera. Bara uummanni jijjiirama gonfate immoo roorroo dhufe faccifachaa imala biyya tokkummaa sabdaneessummaa kabajjee diinagdeen badhaate ijaaruuf taasifamaa jiru keessattis shoora mataasaa taphataara. Hojiileen gama kanaan hojjetaman hedduu ta'anis fedhii hordoftoota keenyaa teeknooloojii waliin jijjiiramaa deemu deebisuu keessatti tooftaa miidiyaa biraas mil'achuun immoo dirqama akka ta'e OBN ilaaleera. Maaliif? Jabana teeknooloojii jabana dijitaalaati. Sagantaaleen akka Qaruuxee Show, Afrii Show, Milkoom Talent Show fi Walumaan Show qophiilee OBN Cyber Meediyaan hojjetaman keessaati. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa tokkummaa Oromoo fi hariiroo hawaasaa cimsuu keessatti gaheen OBN sagalee uummataa olaanaadha jedhan. Waggoottan 30 darban haa xiqqaatu haa guddatu qabsoo hadhaa taasifaman mirga Oromoo manni Oromoo Itoophiyaa keessatti mirga isaa akka gonfatu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Oromoon ollaa waliin sabootaaf sablammoota waliin hariiroo isaa akka cimfatu taasisuu keessatti sagalee sabaaf sablammootaa ta'ee afaanota 19 oliin tamsaasaa jira. Kun ana qofaa yaadama jedhu otoo hin ta'in kaan isaa argatu bilisummaan ani dhandhamay kaan isaa dhandhamu ilaalcha jedhuun miidiyaa hojjechaa jiru. OBN Cyber Meediyaan jalqabuun ammoo guddina miidiyaa Oromoof agarsiiftuudha jedhan Obbo Haayiluun. Odeeffannoo qulqulluu wayitaa uummanni akka argatu burjaajii fi gaagaa amantaane keessas akka hin seenne kan taasisu haqabaas jedhee moggaasuunsaa chaalenjiiwwan amma mudataa jiran kanaaf fala kan taasisu waan ta'eef OBN'n hordofuun odeeffannoo qulqulluu argachuun miidiyaa keessan jajjabeessuun akka inni guddatu akka inni mul'atu taasisuun immoo uummata Oromoo fi abbootii qabeenyaa Itoophiyaa keessaaf naannoo Oromiyaa keessa socho'anirraa kan eegamu jechuudha. Hojiin mootummaa jireenya lammiilee jijjiiruuf hojjechaa jiru nyaachuun jiraachuu qofa osoo hin taane birmadummaa diinagdee lammiilee mirkaneessuuf ta'u kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee dubbatan. Biiroon hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee piroojeektii wabii midhaan nyaataan namoota waggaa 3 fi deeggaraa fi leenjisaa ture 31,000 ol gara oomishtummaatti ceesise. Sagantaa wabii nyaataa kanaan akka magaalichaatti namoonni 200,000 fi 16,000 fayyadamaa ta'aa jiraachuun himameera. Badhaasoo Haayilee
Biiroon hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee piroojeektii seeftineetii marsaa lamaan fayyadamtoota 31,000 ol gargaaramaa turan gara uf danda'utti ceesiseera. Fayyadamtoonni ce'anis mata duree gargaaramuurra gara oomishtummaatti jedhuun kan geggeeffame yoo ta'u waggoottan 3 darbaniif kanneen sagantichaan gargaaramaa turan gara uf danda'utti kan ce'an akka ta'es ibsameera. Hoogganaan biiroo hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatuu Bayyana akka biyyaatti hojiin gargaaramuurra gara oomishtummaatti hojjetamaa jiru bu'aa guddaa fidaa jira jedhan. Mootummaan lammiilee harka qalleeyyii ta'an jireenyi isaanii akka jijjiiramuuf hojiilee nama irratti xiyyeeffatan hojjechaa jiraachuu himanii sagantaa kanaan jiraattonni magaalichaa 216 ol fayyadamoo ta'aa jiru jedhan. Guyyaa har'aatiis fayyadamtoonni sagantichaa 31,000 ol gargaaramuurra gara oomishtummaatti ce'uu dubbatan. በዛሬው ዕለት በድምቀት የሚመረቁ ተረጅነትን በማሸነፍ ወደ አምራችነት የተሸጋገሩ guyyaa har'aa sagantaa kanaan namoonni eebbifaman gargaarsa ture mo'achuudhaan kanneen gara oomishtummaatti ce'anidha. Bara 2014 irraa eegalanii sagantaa kana keessatti kanneen hammataman yoo ta'an hojii misooma naannoo irratti kanneen hojjetanidha. Abbootii warraa 31,000 fi 2 kan guyyaa har'aa eebbifaman yoo ta'u hojiilee akka balfa gogaa dhabamsiisuu, misooma magariisaa, eegumsa biyyoo fi bishaanii, qonna magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa magaalichaa irratti kanneen hojjetanidha. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sagantichaan namoonni fayyadamaa turan gootota misoomaa ta'uu himanii hiyyummaa yeroo dheeraadhaaf akka biyyaatti mataa gannu qabachiise jala bahuudhaaf hojjechuu qabnaa jedhan. Hojiin amma booda hojjannus kan birmadummaa diinagdee ittiin mirkaneeffachuudhaaf hojjannuudhaas jedhan. ለውጥን እናምጣ ብለን ህዝባችንን ያበረታታን yeroo ammaa jijjiiramni guddaan dhufuu qaba jennee kan cimnaan hojjechaa jirruuf nyaannee buluu qofa osoo hin taane kabaja biyya keenyatti horuuf wabii midhaan nyaataa keenya mirkaneeffachuu fi birmadummaa dinagdee keenya mirkaneeffachuufidha. Marsaa ittaanuttis fayyadamtoonni 154 kan itti hirmaatan ta'uu dubbatan. አስፈላጊውን ሁሉ ምቹ ሁኔታና ተጨማሪ ግብአቶችን በመጨመር ከ154,000 በላይ የሆኑ የከተማችን ዜጎች bulchiinsi magaalichaa qaamolee adda addaa waliin galtee barbaachisu hunda qopheessee marsaa itti aanuun namoonni 100,000 fi 54,000 ol sagantichaa kan jalqaban ta'a. Hojiin kun dhimmoota gurguddoo lama nutti agarsiisa. Tokkoffaa kutannoo mootummaan namni kamuu deeggarsaan jiraachuu dhiisee hojjetee akka jijjiiramu gochuuf hojjechaa jirudha. Lammaffaa lammiileen hundinuu carraa hojjetanii jiraachuu akka argatan hojii hojjetamaa jiru kan agarsiisudha. Eebbifamtoonnis imala jireenya fooyyee qabuu jalqabuu isaanii nutti himaniiru. Waggaa 3 turre waggaa tokko guutuu isaan tiliinu godhanii nu asalaxanii saachitti waggaa har'aa akkababii nu gadhiisanii qarshii isaan nu gadhiisanii nu gara hojiitti seenne ani oolmaa ijoollee banadhe. Leenjii achirratti leenjii nurratti hundaa'ee jijjiirama yaadaatiin uffata oomishuudhaanii karoorri koo kana caalaatti babal'isee hojjedhee namoota garaagaraa irratti akka isaan oomishallee qaxaramanii hojjetan irratti mijeessaa deemuudhaaf haala mijeeffachaa deemuu barbaada. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu, rakkina sin arguu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.